Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti boqonnaan ajandaa marii walitti qabuu caamsaa 21 irraa eegalee hanga caamsaa 27tti kan adeemsifamu ta'uu koomishiniin marii biyyaalessaa ibsa miidiyaaleef kenneen beekseera. Koomishinarri olaanoon itti aantuun koomishinii marii biyyaalessaa Koomishinar Hiruut Gabrasillaasee ibsa kennaniin boqonnaa ajandaa walitti qabuu kana bakka buutonni kutaalee hawaasaa garaa garaarraa dhufan kan irratti hirmaatan caamsaa 21 irraa eegalee guyyoottan torbaaf itti fufinsaan kan adeemsifamu ta'uu himaniiru. የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የከተማ አስተዳደር ኮሚሽኒን መሪ ብያሌሳ bulchiinsa magaalaa Finfinneetti boqonnaa ajandaa walitti qabuu caamsaa 21 irraa eegala. Adeemsa kanarratti kutaalee hawaasaa garaagaraa, paartileen siyaasaa, dhaabbileen amantaa, waldaaleen siivilii, qaamoleen mootummaa akkasumas kanneen waldaalee fi dhaabbileen garaagaraa biroo bakka bu'uun irratti ni mari'atu. የተለያዩ ተቋማትና ማህበራት ተወካዮች የሚመካከሩበት kanneen boqonnaa ajandaa marii walitti qabuu kan irratti hirmaatanis wantoota gurguddoo sadii kan raawwatan ta'uu Koomishinar Hiruut kaasaniiru. በዚህ እርከን ላይ የሚመጡ ተሳታፊዎች በምክክርና በውይይት የአጀንዳ ሀሳቦችን ያመጣሉ. kanneen marii kanarratti ajandaa mariif ta'u ni dhiyeessu. Qaamoleen bakka garaagaraa irraa dhufan kunneen ajandaa isaanii walitti fiduun kan waloo taasisuun ni gurmeessu. Yaada furmaataas ni akeeku. Xumura irrattis qaamolee isaaniin bakka bu'anii yaa'ii marii biyyaalessaa irratti hirmaatan filatu. ለሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ተሳታፊ የሚሆኑ ተወካዮቻቸውን ይመርጣሉ. Bakka buutonni 2,000 ol ta'an kan irratti hirmaatan ta'uu Koomishinar Hiruut Gabrasillaasee ibsanii lammiileen Itoophiyaa adeemsa marii kanaa hubachuun tumsa barbaachisu taasisuu akka qaban amananiiru. በአዲስ አበባ ከተማ ያዘጋጀው ይህ የምክክር ምዕራፍ ከ2500 በላይ ተወካዮችን ተሳታፊ ያደርጋል. boqonnaa ajandaa walitti qabuu akka magaalaa Finfinneetti koomishiniin marii biyyaalessaa qopheessu kanatti namoonni 2,500 ol ni hirmaatu. Lammiileen Itoophiyaa faayidaa adeemsa marichaa hubachuun qophii taasisuun dammaqinaan irratti hirmaataa marii kana milkeessuu keessatti itti gaafatamummaa keessan akka bahattan imaanaan jedha. ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን እንድትወጡ ኮሚሽኑ ጥሪውን ያቀርባል. Hirmaachisummaa marii biyyaalessaa irratti paartileen siyaasaa tokko tokko rakkoo iftoominaa qaba jechuun gaaffilee garaa garaa kaasaa waan jiraniif kun akkamiin ilaalama gaaffii jedhu gaazexeessonni kaasaniif Koomishinar Ambaasaadar Maamud Diriir deebii kennaniiru. ይህ ሂደት ማንንም የማግለል ፍላጎት የለውም. Adeemsi kun eenyullee ofirraa dhiibuuf fedhii hin qabu. Hawaasni biyyaa hundi paartileen siyaasaa kanneen yaada maddisiisan beektonni karaa bakka bu'oota isaanii yaada isaanii kan itti dhiyeeffatanidha. Mariin biyyaalessaa sirriin kan itti geggeeffamudha. Adeemsa ifaa fi hirmaachisaa ta'edha. ግልጽና አካታች አሳታፊ የሆነ ሂደት ነው. Wayita ajandaan kun walitti qabamuu kanattis qaamni maricha irratti hirmaatu yaadanii ta'a jedhu kamuu yoo dhiyeesse dogoggora jedhamee wanti itti gaafatamummaa hordofsiisu hin jirus jedhaniiru. በሀገራዊ ምክክር ውስጥ ጫፍ ለጫፍ የማይገናኙ ሀሳቦች የሚቀርቡበት marii biyyaalessaa keessatti yaadonni gamaa fi gamanaa fiixirra jiran kan itti dhiyaatanii fi marii fi karaa nagaan dhugaa barbaadudha. Kanaan ala namoota ilaalcha wal fakkaataa qaban walitti qabnee geggeessina yoo ta'e marii biyyaalessaatu geggeeffama jechuun hin danda'amu. Mariin biyyaalessaa garaagarummaa kan qabnu hiikee ilaalcha biyyaalessaa kan fidudha. Wal shakkii qaamolee garaagaraa jidduu jiru kan itti hir'isnudha. Yoo danda'ames shakkii jiru kan itti dhabamsiisnuu fi boqonnaa diimokiraasii haaraa kan itti saaqnudha. አዲስ የዲሞክራሲ ምዕራፍ የምንከፍትበት